Seenaa qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa kan qabu weellisaa Eebbisaa Addunyaa, abbaasaa Obbo Addunyaa fi haadhasaa Addee Sannaayit irraa bara 1962 Dambidollootti dhalate. Umuriin isaa barnoota wayita ga'u mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Oliqaa Dingil seenee barachaa ture yoo ta'u, achii xumuree gara mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Qeellamitti baratee maatirikii osoo eeggachaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo san sosocho'aa jirutti makame. Eebbisaan umurii isaa ijoollummaa waa'ee Oromoo quuqamuu tan eegale yoo ta'u, lixa Oromiyaa magaalaa Dambidoolloodhaa kaasee hanga Asoosaatti saba isaa barsiisuu itti fufe. Yeroo barsiisutti qabsoon Oromoo humna kamiiniyyuu duubatti akka hin deebine waan hubateef qabsoo itti fufe. Kana booda gara magaalaa Finfinnee deemee sirboota qabsoo Oromoo keessatti hundee ta'an shaakaluu tan eegale yoo ta'u, osuma isa hojjetuu gara Booranaatti ramadame. Ergama isaa erga xumuree booda gara Finfinnee deebi'ee hiriyoottan isaa wajjiniin hojii aartii hojjechuu itti fufe. Uummata Oromoo irraa gahaa ture san onnee isaa guutuudhaan qabsaa ture. Of biratti deebisuudhaaf yaaltuu haati isaatillee inni garuu kaayyoo isaa dhiisee duubatti akka hin deebine itti hime. Eebbisaan Addunyaa jireenya isaa keessatti gama tokkoon seenaa fi afaan Oromoo guddisuudhaaf kan tattaafatu yoo ta'u, gama birootiin immoo qabsoo diddaa garbummaa keessatti qoodaa fi shoora olaanaa taphachaa ture. Booda muuziqaa fi jireenya isaa guutuu hojjechuu itti fufe. Eebbisaan boodatti garagaree osoo hin ilaalin jireenya isaa guutuu qabsoo gaggeessuuf seenaa dalaguuf akka kutate haadha isaatti hime. Eebbisaan hiriyoottan isaa baandii gadaa deebisanii ijaaruudhaaf sirboota hojjechuu kan itti fufe yoo ta'u, weellistoota bebbeekamoo waliin hojjeteera. Baandii gadaa keessatti sirboota baasuu cinaatti dandeettii gitaara taphachuu waan qabu sirboota qabsoo adda bilisummaa uummata Oromoo sirbuudhaan bashannansiisaa ture. Baandii bilisummaa keessatti hojii kaasettaa haaraa dalagaa osoo jiru osoo hin xumuramin irraa du'e jette haati isaa. Waraana nama nyaatuu fi nama gidirsuu wayyaaniitiin bara 1996 hagayya 30 Finfinnee naannoo Ashwaa Meedaa bakka Taaxaq jedhamutti akka ajjeefame seenaan ragaa baha. Haala inni ittiin du'e baay'ee suukaneessaa kan ture. Erga ajjeesanii booda reeffa isaa lafarra gottootanii achiin booda waraabessi akka nyaatuuf gatan. Qonnaan bultoonni naannoo san jiran garuu reeffa isaa waraabessa jalaa akka baasan himama. Eebbisaan Addunyaa weellisaa qofa osoo hin taane qabsaa dhala mirga namaa akka ta'e seenaan ragaa baha. Eebbisaan akka dungootti saba isaatiif ifee ofiisaa immoo jireenya qananii jibbee kan darbe yoo ta'u, seenaan isaa kun dhalootaa akka darbuuf hojiin guddaa akka hojjetamuuf dhaloonni hunduu osoo lagaan amantiidhaan kaayyoodhaan wal hin qoqqoodin tokkoomee kan wallaale barsiisaa xiqqaa itti guddisaa akka deemu jecha qophiin qabannee dhiyaannee tan har'aa qophoofne kanumaan xumuraa. Seenaa Eebbisaa Addunyaa sirriitti qorannee qophii biraatiin walumatti deebinaa. Nagaan sin hin darbinii, hamaan isin qaqqabinii, nagaa nuuf turaa. Dhaamsa qophii keenyati kan isin dhiyeesse Anawaa Jesminii Burqaa Istiidiyoo akkasumas Shaambal Laggasaa waliin. Torban gaarii isin haa ta'u. Kan Oromoo mallattee ijoolleen haadha wal gaarreeffata wal harkaa.